Akkaataa Feesbuukii itti banatan gaa Feesbuukii haaraa haala kamiin akka isin karaa sirriitiin akkaawuntii Feesbuukii itti banachuu dandeessan isin agarsiisu. Akkaawuntii Feesbuukii gaa maqaa keessaniif akkasuma lakkoofsa bilbilaa fayyadamuudhaan maqaa keessan yookaan Gmail yookaan lakkoofsa bilbilaatiin Feesbuukii karaa sirrii ta'een daqiiqaa xiqqoo keessa haala kamiin akka Feesbuuk akkaawuntii itti banuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana na waliin hordofaa isin jedha. Feesbuukii haaraa yeroo irra seentanu haala kamiin akka isin banachuu dandeessan isin agarsiisa. Guri channel Abduu Oroo hin beekne irra seenuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Feesbuukii banachuudhaaf haala kanaan eega Feesbuukii dhuftanii gaa login isin jedha yookaan seen isin jedha. Lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo Gmail itti naquudhaan login isin jedha. Asirratti akkaawuntii ittiin seenuu barbaaddan yookaan immoo bilbila biraarraa yoo duraan qabaattan seenuu barbaaddan asirratti lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo Gmail naquudhaan wantoota irra beektan wantoota duraa itti fayyadamaa turtan irra naquudhaan seenuu dandeessu jechuudha. Feesbuukii yoo duraan qabaattan haaraa banuudhaaf gaa Feesbuukii haaraa akkaawuntii haaraa banachuudhaaf jechuudha. Yeroo haala kanaan awwala irra seentanii Facebook akkaawuntii haaraa banuudhaaf jechuudha. Haala kanaan kan inni isinii banu Feesbuukiin jechuudha. Bilbila kamiirrattuyyuu haala kanaan isinii banaa jechuudha. Isin haaraa banachuu waan barbaaddaneenaan Facebook akkaawuntii jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii banu ganjallaa kana dhufuudhaan gaa haaraa banuudhaaf create account ka jettu kana create new account ka jettu kana irra tuqxu yeroo takka Facebook akkaawuntii haaraa banuudhaaf create account eega tuqxanii gara fuula duraa sinoofaa get start jechuudha gara fuula duraa deemtu haala kanaan. Yeroo haala kanaan dhuftan maqaa keessan isin gaafata what is your name jedha maqaa keessanitti naqxu fuulduratti maqaa abbaa keessanii galchitu asirratti jechuudha. Eega kana fixxanii next ni gootu asirratti tuquudhaan. Next eega gootanii guyyaa dhalootaatti naqxu. Awwala kana irratti jeenii filattu. Walakkaa keessatti immoo guyyaa keessa dhalattanii filattu. Dhuma irratti dogoggora gochuu hin qabdanu. Bara keessa dhalattanii galchitu jechuudha. Bara 19 wayii ta'uu qaba. Bara dhaloota keessanii amata 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Guyyaa dhalootaa keessanii eega filattanii gaa haala kanaan asirratti gaa guyyaa dhalootaa eega filattanii seet ka jettuun harka mirgaatti kan silii fi lafiitiin jirti sana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Eega fixxanii haala kanaa isinii baasaa next ni gootu ammallee next eega fixxanii dhalaadha moo dhiira isin jedha amma fakkeenyaaf namaaf banaa jira female ka jettu ni filadhaa jechuudha. Yoo dhiira taatan male ka jettu ka walakkaa keessaa irra tuqxu jechuudha. Akkaawuntii kana namaaf banaa jira waan ta'eef haala kanaan family eega filattanii yoo shamara taatan family jettu bakka hammaa irratti haala kanaan isinii banaa emailii dhamo lakkoofsa bilbilaatiin banadhaa isin what is your email jedha email yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa itti naqisanii jira sanduuqa duwwaa kana irratti Gmail akkaawuntii qabaattan irra naqxu yoo lakkoofsa bilbilaa qabaattan immoo ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa saayii bakka tuqaa lakkoofsa bilbilaatti jijjiiruu dandeessu amma fakkeenyaaf asirratti emailii itti naqisanii agarsiisa Gmail akkaawuntiidhaan banee jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa fayyadamuu dandeessu haala kanaan next ni gootu Gmail eegatti naqxanii Gmail akkaawuntii bilbila irraa qabdan eegatti naqxanii jechuudha. Koodii Gmail sana irraa fiddanii asirra naqxanii koodii verification koodii Gmail akkaawuntii sana irraa fiduudhaan asirra naquudhaan gaa next eega gootanii gara fuula duraa isin oofaa jechuudha. Gmail irraa koodii eegatti naqxanii next ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Hamma fakkeenyaaf Gmailiin keessan ta'uu biruudhaaf koodii irratti isin ergaa allahu ni gootu Feesbuukii hayyamatti kennitu allahu eega gootanii haala kanaan ammallee Feesbuukiin hayyama ni gaafata hayyamatti kennuudhaan gaa haala kanaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Feesbuukii hamma gara dhumaatti deema. Feesbuukii gara bannee fixuutti deemaa jirra. Profaayilii irra kaa'achuu wantoota hedduu isin gaafata. Asirratti maqaa keessan ni barreessitu. Maqaa Feesbuukii keessanii isin gaafata. Asirratti illee maqaa keessan barreessuu dandeessu asirratti jechuudha. Kan inni isin gaafatu Facebook profaayilii akka mul'atudha. Asirratti fakkeenyaaf footoo irra kaa'uu barbaaddan gaa profaayilii irra kaa'achuu barbaaddan mallattoo kaameraa sana agarsiisa. Speak jettanii darfachuu dandeessu. Asirratti speak jettanii booda jala kaa'uu dandeessu. Speak keessan agarsiisu yoo gaalaarii keessaa footoo bareedaa qabaattan profaayilii keessa yoo qabaattan gaalaarii keessa luka profaayil jechuun Feesbuukii maqaa keetiin kan beekamu maqaa keetiin walitti butii barreeffadhu isin jira. Yoo barbaaddan maqaa keessan barreeffachuu dandeessu. Akkasuma bakka jirtanuu fi lookshinii bakka itti barattan minaamin isin gaafata jechuudha. Bakka bursatti baratan bakka hamma jirtan lookshinii naannoo hamma jirtan fa'iisin gaafachuu danda'a. Kana hundaayyuu speak jettanii darfachuu dandeessu. Ganjallaa harka bitaa irratti speak ka jettanii jirti. Speak jedhee bukkee darfadhee isin agarsiisu lookshinii barbaadan barreeffachuu dandeessu. Barumsa baratan waa hunda waa hedduu isin gaafata jechuudha. Kanaafuu speak ka jettu kun bukkee dabarfadhaatii boodatti guutaatti yookaan immoo bukkee darbitanii boodatti guutuu dandeessu jechuudha. Bakka kanatti kana hundaa speak jedhee bukkee darfadhee isin agarsiisu amma isin yoo barbaadan irra tuquudhaan itti guutuu dandeessan bakka itti baratan bakka hamma jirtanuu fi waan godhaa jirtan hunduu isin gaafata lookshinii naannoo jiraattan isin gaafata speak jedhee bukkee darfadhuanii profaayilii keessan haala kanaan look profaayil godhaa yookaan beeksisa raayitii godhaa isin jira. Fakkeenyaaf footoo irra kaa'uu yoo barbaadan asirratti maqaa keessan ammallee biraand yookaan immoo Facebook gubbaatti mul'atu isin jira. Sanallee sirreeffattanii kaa'achuu ni dandeessu isin jira. Haala kanaan lookshinii kantirii naannoo jiraattan isin gaafachuu danda'a. Feesbuukiin nam tokko jechuudha lookshinii bakka jirtan amma itti barreessaa isin jira. Barbaadan bakka jirtanuu itti barreessuu dandeessu jechuudha lookshinii yookaan immoo bakka jirtan. Haala kanaan gaa profaayilii irra kaa'uu yoo barbaadan ganjallaa kaa'atu godhaan gaa bakka mallattoo kaameraa kaa'atu godhaan profaayilii kaa'uu yoo barbaadan jechuudha. Haala amma Feesbuukii bannee fidnee jirra.
an wantoota hedduun speak jee irra fadhee barbaadde tuguutu dandeessu jira profaayilii yoo irra kaa barbaaddan mallattoo kaameraa tuqudhaan gaalaarii keessaa footoo takka irra kaa odeessu footoo gaalaarii keessaa qabdan irra kaa'uudhaan profaayilii Facebook keessanii footuma keessan jala irra kaattanii baay'ee bareedaadha haala kanaan Facebook bannee fidnee jirra jechuudha hamma adda friendii bakka tuqudhaan gaa search godhi barbaadi friendota kinaan jira adda friendii yoo haala kanaan search godhanii maqaa friendota nama adda friend gootanii itti kaawwan deessanii jira haala kanaan itti fayyadama profaayilii irra kaa'achuu akkasuma tambilalee isaa footoo isaa sirreeffachuu adda friend gochuu siitingii hedduu qaba isa kan guyyaa biraas isin agarsiisu Facebook keessa eeggisiintanii siitingii baay'eetu jira kan guyyaa biraan isin agarsiisan jira haala kanaan itti fayyadama barnoota kana irraa waan isin galuu jiraatu komentii na barreessaa isin jira chaanalii Abduu Orootiif warri haaraa taatan subscribe godhaa isin jira waan isin galuu jiraatu komentii na barreessaa barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura